السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت فيا كيسني بك جرتني تنجيني سني فابيتو بدا إدل أدها سنين جه ما تين كم بيا كا على كيه جرتن بك جرتني تلمانا روما هون تكيسنو بقى كيسني سنين جارة كن سندا وجيس وأجمان سندا وجيس أجولا أجمان تباجي جولا. Akkuma beekamu yeroon ho'aa ilmi namaa hundi isaa akkanumatti fuuraa deema. Namni guyyaa mana keessa oola. Ho'i ji'a kana akka malee dabalee jira jechuudha. Kanaafuu namni galgala bashannanaaf yaa'a ayyaana jechuudha. Guyyaa namni manaan bahu manuma oolaa manumatti dabarsaa. Garuu biyya keenya sanitti guyyaa Idesa oolanii galgalamuun ni rafuu kuuni ni qamaa warri qamaanii xiqqoo du'aa godhaa barcaa godhee rafaa asitti immoo inni akkasiin jiru. Kun akkuma argitanitti galgala kana kunoo namni sirriitti yaa'ee akka guyyaatitti akka iida guyyaa fakkaata. Kana fakkaata jechuudha. Ajumaan kun kan shaayii dhugaa kan bishaan daaku amma naannoon kun akkasitti bishaan dhugaa kun immoo ni bashannanaa. Iddoon bashannanaa kana qofaa miti kan amma isin argisiisaa jiru. Ajumaan naannoo bahara sanii jechuudha. Baharri hedduu jira. Hadiiqaan hedduu jira jechuudha. Iddoon bashannanni kana fakkaata. Amma immoo kun immoo lulluudha. Lulluu suppermaarkeetii sitii bira jechuudha. Namoonni beekanii kan beeynillee naannoo lulluudha. Lulluun bakka hedduu jira. Haa ta'uutii baay'ee guddaadha. Namoonni hedduu dhufanii itti fayyadamanii mana kana keessatti wanti dhabame jiru. Warqii feetee meeshaalee manaa waan faffeete waan hundas keessa argachuu dandeessa. Akkanatti hiriyyaa kiyya waliin illee dabarsine jechuudha. Deemaa dabarsine. Annaa isiniin haa ga'u isaa kabaranaa isiniin ga'e ka waggaa dhuftuu isiniin haa ga'u isiniin jenna. Kana fakkaatti jechuudha Dubaay yoo isii kan biraati. Waan akkasiitiin wajjin daawwadhaa isiniin jennaa. Isinitti haa tolu kabajamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Akkasumas namni maatii koon ta'in maatii ta'aa yuutuubii kan sabskiraayib godhaa isiniin jecha. Yaada qabdan immoo komentii jalatti nuuf ibsaa isin jaalannaa isiniin jenna. Ittiin akka bohaartan abdiin qabaan wajjin akka zanaafataa jettan abdii qabaa yaadan. Isin jaaladha ilmaan Oromoo hundi keessanuu nageenya isiniif haa baay'atu. Naaf jiraadha. ألف تودع أنه أديس عيد يوم السعادة. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبور أرجزاه وكان ولداه علمان قفا بروقو كدا ألف تنافقا ألف تودا أنه أديس عيد